Tawaregi sirgira renga dama alfaisal jiran. Abdul udah nafti. Mantan ini amarnya membabalchinem ግን ማውራት እችላለሁ ከፈለክ ና ግቢ ወንድ ቢሆን ና ግባ ሰት ዌልካም يوم قاعد مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتا والله جرام جاكم لقى جرات سلامة جواب جنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمير مال دكتور مال ساتني ما قاعد أمي. والله جواب ايه واي مال ربي بتاجر. لا تينا نياتن ميريس أنت كاكب سونكو إنجي درما ولا التمو واي كبسوتي ما شاء الله. عليه السلام ورحمة الله. إيه إنجي درما أما قال ما قاوتي ما عم باتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عم باتي. أتنو مدي قافلاته. أكون يدي ماني. يا ده كبدا. عليكم السلام. ما كنا كان يدي. Hello. Hello. Assalamualaikum. عليكم السلام. Jirtu Fayuma. جرا والله الحمد لله. مدام كومنتي برايا كده من ما سكت سجلوا يا رجال جروا أبيتي كنا أنا متى. Umeri. Perfatasi komentini sih sume pamati namni mon kort jira komentini. Rakon kabwala dulleti. Akamat. Wallahi nak kaya. مرفين دكتور ما تربو جمر يرجع مجمر يا مامو الله أكبر يا رب. Dawar wage kan anda tu kalian lele biji kali. Ane lewar beta kubra jumpa dah. La akanan jadi. Wallahi Rabbi nuri kan upatur sushi ana kan penne. Amma lekap songket tamushi. Kane mana orfena kini Ab songket tinu babuku jawadun nazafi sinjada lekas sinjada galatoma. Kalau terang. والله itu wakabat deh mutakhir dan pada sanggaruan fakira wana tevi rabbini Duaina aku dia kawan mana update. rabbina merijabat kulisi falafisu Amin. inshallah nama saya afid dulle rabbin sirra haqabu gufun sinergini Amin. akhirah fa dunia rabbin biakum sasi wakennu milkai Amin. Amin. nama le bicu wajjete dan wargate galu rabbin si agodu ya daf murade ke rabbin si fagutu kullisa Amin. Amin. amma ta'am baredu le rabbina dunia rasa teesisu Amin. nus le rabbin no aga jentu ga jolle ko Allahumma warahmatullahi wasallam ala sayyidina Muhammad. Jira wallahi guya gari ka badu ga nafsi. ya Allah Amin amin naguma. Naga wallahi alhamdulillah ya kama teraka kana matubeti jiramu. Wallahi baru ada juma jira ya komenti kana. Ya komenti Inshallah Rabbin kara bekurati si agar garu inshallah wana kana rat Rabbin masih gargarati. Amin insyaallah. Inshallah Rabbin nasib fatawalla intene welcome kesuma te fenate wakata. Sultati to waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahmad. Oh onoru jenir. jirta kam Wallahi jira alhamdulillah kam jitu nakuma. fayya keti Faya alhamdulillah jabatu. baga jirat Amin amin. tiktok jawala ki dara haqitu ne sababa kitin dinebe wallahi Bagar abit sin debi. si orda hom jajet ballesen tu dura fe tiktok jawala ki yarra kapso ke tu fe itina debi se duga jirta kam Wallahi jira alhamdulillah jabatu.
Isaa kun Jirra galata rabbi. waa'ee qabsootaa kanatti hirmaannee fi garma garaan itti muddeechuu kana malee Qabsoo isaa kana homa ijoolleen keenya dhiiraa dubartiin itti jiran kana jibbee feesbuuk irraan ofirraa haqee ture jawwaalumarraa tiiktook kana. Yeroo feesbuuk irra natti dhufa namni sheer godhee sababaa kanaan itti deebi'e wallaahi waan gaarii dalagaa jirtaa jabaadhuun siin jedha. baga deebitanii gargaarsa gootanii namni waa beeku tokkotti deebi'uun baroodha. Namarraayis mudannoo tokko baratamaa akka keessanii kanarraayis waan tokko waan lama dhaga'ee itti fufuun isaa hin mala beektanii. Abshir yaadni qabnu wanni argitee osoo jennu ijoollummaan namaan dabruun qabdu. Wanni kun hundi waan dabru wanni sooshaal miidiyaa irra bahe ammoo gad hin deebi'u. Hadda si fakkaatee suuraa kee qullaa gaddisuu dandeettaa akka hin taane taatee boruun gaabbita. Waan keessa dabrinetti amma waan hin taane ka dalayinetti gaabbaa jirranu. Umriin ijoollummaa kun waan hedduu keessa nama galcha. Eeggadhaa warra sooshaal miidiyaa irra jiru kanaan eeggadhaa waan hin taane keessa hin seeninaa. Waan boru itti gaabbitan akiraa fi duniyaa irratti gaabbuu danda'a namni akiraa osoo hin dhaqin waan akiratti illee itti gaabbitan hin dalaginaa. Wanni sooshaal miidiyaa kure ammoo gad hin deebi'u. Kana ulfaadhu rabbi si haa gargaaru waan gaarii hojjetaa jirta akkanumaan itti fufiinsi hin jedha galatoom. Halo. Baik. Syukur ganti baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namicha amma kanarraa baase salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzaa Booranaa natti fakkaate wallaahi. Hamzaa Booranaa fakkaate fuulli isaa. Indee mani gaazilaa dubbiftee. Baay'ee garaana nyaate wallaahi. Isuma fakkaata agartee fuula isaa. Indee biyuu dandeessu. Fagaataa wani. Makiinaadhaan jira fagaateera waan. Khayriidha dha kulli haaliin. Rabbi isaa tiksu bakka inni jirutti. Wallaahi inshaallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكغاري جرى شرطة تيك توك. نياني. مالي زيادة يوم زيادة سوون نيراني لالاتي. ما إني مكان سا فيديو كدراني لالا تتوكي. تراي قداسي نيجي. Ini kan gubate rasaan gubate ini mau akeh kan mana marah nanti dufa. Jira ma disiga jam marera kun. La silalan jira malee sama akka gaariitti silala jira. Namitti nanan dhufiin jennaan diddeessate tufa. Siga. Kanin jedhe numeri. Amma akka goonu. Keessaa naason namoo asumaan yaada tokko kaasuu maal jechuu barbaadeen fakkeenyaa fi amma namoota 151tu daawwataa jira. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Addaan barbaadan lafatti arganii jedhani. Ayyee. Eeggadhaa warra eeggattaa isin gala. Haala. Dhagaa jira obboleessoo. Meerii keenya ahmad keenya akkam nagaa keessanii? Nagaa wal alhamdulillah jabaatu. Alhamdulillah rabbil alamin jirra wallahi. Qoy naan dubbiseetiin an saamini. Anaan dubbisaa jira. Isin lamman bakka argachuun barbaade silaa osulumaa. Numeeri anaan caalaa jaallatan. Anumaan caalaa jaallatan. Jaallatiiseedha. Daadhiis. Lamaanuu mirga kiyya akkamitti jibba yaa kiyyaa. Naan qoosa wallahi biibiif nam beeka. Akkamatti nagaa keetti obboleessa koo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ijoollummaan nu bubbutaa takka takka butamna beekta. Ijoollummaa kanatti akka tokko nu godha. Tokko shurxaadhaa tokko obsaan beekamaa maashaallah rabbiin isiniif dabalu aqlee kana jechuudha. Amiin amiin du'aayi nu godhaa dhoko. Rabbi nuuf haa kennu waan jette kana. Kiyyaa hotaa yaada beeki. Inshaallah. Waan akkasitti ahmad keenya maashaallah tabaarakallah rabbiin irratti si fayyada'u yaa shurxaatis immoo itti fufi jajjabaadhu si. Inshaallah. Inshaallah.
Yewan akkasitti waan qabdanu ittiin haasaadhaa kan bakka namaaf gallakkisan. Yalla inshallah. Ayyee inshaallah. Anis dhaggeeffattoota kee yookaan hordoftoota kee kanarratti waan hin gaafadhu tokkoon qaba. Wanti ani gaafadhu barnoonni diinii islaamaa tiiktookii kee kanarratti darbuu qaba. Maaliifi namoonni jechuudha gara tiiktookitti deemaa jira. Addunyaan sooshaal miidiyaa gara tiiktookii kanatti duudee jira jechuudha addunyaan yeroo ammaa. Yoo fakkeenyaaf googilii irra galtee sarchi gootee ilaaltee nama biliyeenatti lakkaa'amudha namni tiiktookii kana fayyadamu jechuudha. Inni dhaga'ama numeerii shurxa. Dhaga'ama. Kanaaf wanti dubbachuu barbaade ulamoo sheekota warra quraana qaraasisan warra kitaaba adda addaa qaraasisanii yeroo darsii isaanii fidanii akka isaan asirratti qaraasisan namoonni sagalee waraabdanii viidiyoo sheerii gootan piliis waan kana kukkutaatii viidiyoo kana sheerii godha akka dhaqee isaan bira ga'uuf. Mee namoonni viidiyoo waraabdanii kukkutanii sheerii gochuu dandeessan lakkoofsa tokko naa barreessaa jalatti. Ammuma seentanii akkasiin viidiyoo kana kukkumummurtanii dhaqattanii sheerii gootanii naan viidiyoon kun dhaqee isaan ga'ee viidiyoon kun dhaqee isaan ga'ee viidiyoo kana dhaga'anii ergaa kana nurraatii qeebalanii akka isaan miidiyaa numeerii kanarratti illee ta'ee kan koorratti illee ta'ee namoota ijoollee baay'ee qabna fakkeenyaa fi obboleettiin keenya waan ofii isheetiinis dhannee gaafannaan kunis formaata tokko dhabee lumeerii. Hunda isaanii even caaltuufaa illee dhannee gaafannaan caaltuufaa eenyuun jedhare mee natti maqaa isaanii Nasriyaanoleefaa ammas natti maqaa isaanii barbaade. Deddeef warra fooloon gurguddaa. Ani hin beeku. Shurxaadha mini mooti. Warra fooloon laalu kan hojii jaraa malee. Hayyee namoonni tokko barreessaa jirtan maasha Allah galatooma hundi keessan. Elaagaa dubbii kottin seenaatii amma viidiyoo keessan jalqaba warri viidiyoo rikoordii gootan. Bismillah alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ergaan kun ergaa obboleewwan islaamaa obboleessi islaamaa Ahmad Hussein yookaan numeerii atillee wallaalaa si jechuun danda'u dhiifama naa godhii garuu akka sadheemaan fayyadamee darba. Obboleewwan islaamaa Ahmadiif numeeriin risaalaa kana sinii dabarsanidha. Risaalaan keenya akkas jetti yaa daa'imman keenya kan feesbuukii irra jirtan kan miidiyaa garaagaraa irra jirtan kan yuutuubii irra jirtan yeroo darsii qaraasistan darsii keessan daqiiqaa 20 ta'e daqiiqaa 10 ta'e daqiiqaa 1 ta'e sa'aatii 1 ta'e sa'aatii walakkaas ta'e kottaati tiiktookii numeerii ta'e tiiktookii koo ta'e tiiktookii namoota biraa ta'e abbaa isin barbaadan warra fooloon isaanii guddaa dhannee gaafannee finnee isaaniin asirratti affeerree achumaanis fooloo keessan isiniif guddisnee jennaan yuutuubii keessanillee isiniif guddisnee jennaan ergaan islaamaa akka kanaatti tamsa'uu danda'a. Ergaan islaamaa akka kanaatti tamsa'u warri tafsiira quraanaa qaraasistan kottaa asirratti qaraasisaa. Warri riyaadu saalihiin qaraasistan kottaa qaraasisaa. Warri fannii garaagaraa barsiistan kottaati asirratti barsiisa. Warri waa'ee islaamummaa fi kiristaanummaa barsiistan kottaati asirratti barsiisa. Yoo kan nasrii barbaadan nasriin ana duukaa walitti dhiyaata. Rakkoon qabu anatti dubbisee isiniif fida. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Namoonni nagaa gaafataa anatti sagantaa isaa isinii qabee akka isin achirratti affeeramtanii ergaa keessan dabarfattan anatti isinii godha. Obboleettii keenya Samiiraa kan fooloon ishee laayikii ishee anatti dhaqee akka isin achirratti affeeramtanii ergaa keessan dabarfattan isiniif godha. Anatti dhaqee isiniif gaafata hunda isaanii insha Allah. Akkas
Isin isin jedha ergaa koo kana dhaqadhaati naaf geessisaa. Numeerii atis ergaa koo kana dhageesseetta ergaa koo kana duukaas walii galta. Numeerii. Nan dhagaa. Shabakaa keetu. Niitoorkii kooti badee ture. Amma dhaga'ama sagaleen kun. Dhaga'ama. Kan hin dabarfachuu barbaade kanadha. Risaalaa koo kana dhaqadhaati ittiin naaf ga'a. Waa'ee amantii Islaamummaa Kiristaanummaas barsiisuu barbaadanii nan kottaa asirratti barsiisa. Kan koorratti kottaa barsiisa. Rakkoo tokkitti hin qabu. Kuni isin hin fayyadnu taanaan faayidaa nuti duniyaa kanarra jiraannuuf hin qabnu. Yoo ofii keenya beeknee ergaa Islaamummaa dabarsuu hin dandeenyu ta'e isiniif warra dabarsuuf sagalee keessanidha nuti. Aarsaa kaffalamuu qabu inshaallah isiniif kaffalla. TikTok isaayyuu isiniif nan kennani wallahi isa rabbiin kiyya na beeku. Kan biraan banadha rakkina hin qabu akka dhuunfaa kotti. Ani kanan jechuu barbaadan namoonni seenanii yaada isaanii daqiiqaa lama lama laatan kanarratti yaadni kun hin ta'an ta'u yoo qeeqa qabaatan qeeqa yoo yaada deeggarsaa qabaatan yaada deeggarsaa kanan jedha namoota muslimaa seensisii kana sirriidha moo sirrii miti yaadni koo kun? Sirriidha wallahi. Hayyee namni keessa jirtu dhiifama nuu godhi ofuma koon haasaa olee maraadheen ture beektaa mareefuu xiqqoo aqliin natti deebe wayaa keessatti maraadhe garuu wayaa diidan baane maraatummaa wayaa keessaadha. Abshira inshallah. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu. Alhamdulillah. Baga jiraattan dhiifama guddaa. Hayyee. Kalee galgala waa'ee attayaatarraa osoo qara'anii jidduun dhaabdanii turtanii numeerii jechuudha. Numeerii fi sheekkoon tokko. Eegasiin boodatti guyyaa addaatti deebinaa itti isaa osoo nu gootanii jechuu barbaadetti dhiifama. Inshaallah. Okay. Saa kam irratti? Numeeriif dhiisna kaasa kana satu beeka. Okay. Galgala. Naannoo kam irratti jechuu barbaadetti walumaa galatti? Sa'aatii 9 akka ta'u sa'aatii 3. Galatoomaa jazaakallaa khairan. Yaada nama kaasirratti yaada aalaa taniiti numeerii daqiiqaa lama lama nama seseensisi. Yaada biraa hin kennuun hin danda'amu dhiitti. Dhiifama garuu. Hello. Salaata gaheetti. Dhagaan jirani. Namni jiru hin galle. Ahmad. Halo. Halo. Ahmad ma siapa Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessan akkam fayyaadha? Nagaa alhamdulillah jirtu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maashaallah yaa obboleessa Akiraa. Waan gaarii irra jirtanii akka gaariitti ergaa gaarii dabarsaa jirtanii rabbiin daawaa keessan isinirraa jaalatu. Amiin. Amiin. Allahumma rabba haqqa hazihi. Ani gara tura kanaa hanga dhufe torbee hin guunne guyyaa 5 akkasii haga argettamu caalaatti tiktookii kana gubbatti waan haraamaatitu geggeeffama. Kanaan dura tiktookii kanaan fayyadamee sin beeku hanga argettamu ergaa gaarii dabarsaa jirtanii maashaallah rabbi isinirraa jaalatu. Amiin amiin. Obboleessa kiyya qaale. Obboleessa koo
إن شاء الله قالتهم يا كيف ربيني نما والأبة والفهم والبرد أبة والفقوقمو ربنا واتاسس إن شاء الله قالتهم مال كاسني بيتا وردا إيوان كينيا سوشال ميديا كان أكسان أفنيف warri darsii qaraasisan darsii isaanii dhufanii asirratti qaraasisu ustaaz Ahmad namni jedhamu fakkeenyaa fi laayivii korran dhufu yeroo baay'ee dhufanii qaraasisu ijoollota biraa warra qaraasisanii isicha warra biraa bilbilaan qaraasisan waan si ajaa'ibu numeeri yoo dhaggeeffatte ta'e darsii isaan qaraasisanii bilbilaan qara'u warri isaan biraa bara bilbilaan qara'u bilbilaan qara'u bilbilaan bilbilanii achi taa'anii dhaggeeffatu bakka isaanii hin jiraniin subhaanallah ilaala isaan sun isa achi qaraan san ammoo asii fidanii laayivii irratti dabarsu namoonni fooloo guddaa qabdan namoonni laa ilaaha illallah jettan diiniin kun amaanaadha wallaahi amaanaa rabbiin isinitti kenne namoonni fooloo guddaa qabdan fooloo keessan kanarraa wallaahi rabbiin isin gaafachuuf ta'a wala in ta'udduu ni'matallahi jedha itti tola ani isinitti ooleetii lakkootanii fixuu dandeessu jedha ni'imaa rabbii lakkaanii fixuun hin danda'amu fooloon kun ni'imaadha niimaadha nuun achuudhaan arra namni nama gonu godheen hordofaa jira warroonni miidiyaa keessan irratti sirba gadhiisanis rakkoon qabu fidaa affeeraa warra ulamaa'ii fidaa isaan daawaa irratti haa godhaniiti waa'ee amantii nuti wal burjaajessaa jirrullee kiristaana islaama jennee isaan dhufanii adda namaaf haa bayaansanii fidaa irratti warri miidiyaa gurguddaa qabdan warri fooloo gurguddaa qabdan ergaan kun akka obboleettii keenya caaltuullee ni ilaallata obboleessa keenya naasiraan oleellee ni ilaallata obboleettii keenya Faatimaa yookiin eenyu ishee maqaan ishee Allahumma salli ala Muhammad akka maqaa ishee na yaadachiisi Samiiraa amma san bira waan ofiillee warri fooloon isaanii akkas gurguddaa kuni viidiyoo kana sheer godhaati dhaqadhaa isaan biraan ga'a miidiyaa isaanii irratti dhufanii barsiisanii namni tiiktookii irra jira tiiktookii kana namni sirriitti dhaggeeffata sababaansa viidiyoon asirratti darbu viidiyoo xiqqoo tokkodha waan daqiiqaa tokko daqiiqaa lama daqiiqaa sadii namni nuffituun nuffin nama dhaggeeffate ba'aan ergaan nama meeqaatama biraan ga'a anaani namni kumni dhibbi tokko ilaaluudhaayyuu namni kumni dhibbi tokko kumni dhibbaaf diddamni kumni dhibbaaf soddomni viidiyoo ko laalaa bara isaan sanaanoo namni miliyoonni ni ilaalu ergaa isaanii kanaaf miidiyaa keessanitti irratti fidaa affeeraan isin jedhaa kanuman dubbachuu barbaadee numeerii isuma kanarraa dubbadhu namni yaada isaa aalaadhatu yaada hawaasa kanammoo cuunfiiti booda yaadicha waa tokkorra gahii ani salaatan deemaa dhiifama naa godha bibi yeroo dheeraan fudhadhaa so'e. Osoo na dubbiftanii nu biratti salaan hin geenye osoo na dubbiftanii warra biyya keessa jiru. Inshaallah. Biyya jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz Ahmad Hussein dhiifama naaf godha isinillee numeeri dhiifama naaf godha isinin jechaati ergaa bareeda wallahi diiniif jecha akkana dubbatuun kun inni kun waan biraatiinuu sammuu isaa biizii godha waan akkanaa hojjechuu keessaniif hedduu galatoomaa hedduu nuuf jiraadha rabbi isin haa jaalatu rabbiif isin jaalanna anis inshallah gamuma kanaan wanti isiniin jechuu danda'u diiniif wama danda'e hojjeta namni kamuu ga'ee ofii ba'a ga'ee ofii qabu baya. Inni daawaa gochuu danda'u daawaa akkuma isin amma jettan waan amma gochuu danda'u hunduu gochuu qabaata. Anis waan naa mijatu waan naa danda'amu walaloof nashiidaa islaamaa gama kootiin haga danda'amu kanaan dura nashiidaa dalagaa waan ta'eef haga habbaa shanii isin bira yoo jiraate munashir Jaafar Arsii tiin maqaa saniif hojjedhee ture kun ammoo maqaa dhaloota kooti. Gara fuulduratti miidiyaatti akkanatti yoo foloo baay'ee argadhe fuulduratti waan danda'u anis akkuma keessan kana si wajjin hirmaadhee hojjechuuf asirratti itoo asonuu lakkoofsi tokko tokko as jalatti barreessa asumaan namoonni 76 jala jiran fooloo siif haa godhan tokko isa kana inni kan biraan dhiifama naa godhii nashiidaa kennu dhageessistaa dhiifama wajjin. Isin dhageessisuu hin danda'a garuu asuma keessaa immoo ofuma jedheetuman. Ofuma kee jetta malee. Ya Rabbi ya Allah din kan ke nasari ya Rabbi ya Allah din kan ke nasari nuti humnaan qabnu ati nu gargaari humnaaf malan qabnu ati nu gargaari ay ya obbolummaa dhugaa eessumaa argamta yoo atiin jiraatiin aduwwiin nu nyaata lubbuu waliif kennuun yooma argama laata icciitii islaamaa eeguun eenyuun ilaallata
Obbolummaa maal sagalee akkam kan isin jalaa jiru? Isa kana waa'ee obbolummaa irratti kan hojjete isa kana ture. Inni biraa immoo waan ramadaanaa irra fakkeenyaaf muuminaaf qophooftee hulaan jannataa saddeettanuu abdii rabbii isaa qaba namni rabbiitti amanuuf jannatul firdoosiin kan hundaarra olaanu baaburra yaantan jedhanii jirti taan warra soomanuu hulaa dhawee buubaaftu jechuudha maanaanu nama rabbiif soome malee eenyullee hin seenu jedha akkasitti hojjedhee ture. Inni biraa immoo waan cidhaan rakka hojjedhee ture kanaan dura warri Nuurul Hudaadhaa hojjetee gadhiiseera kan inni hundaayyuu jechuudha. Mabruuk isa jedhu waan akkasiin deema yeroo keessan gubuullee hin fedhu. Baay'ee galatoomii. Maal jettan? Waan jedhu matumarraa irraa tuttuqaa rakkoon qabu. Inshaallah fuulduratti akkasitti isinii qopheessaa Inshaallah fuulduratti nuu dhufi inshaallah anis dhukkuba isaan qaba takkaa ishee obbaafadheen sokka numeeri. Inshaallah yoo dogongora qabaanne dogongora kiyyaa na sirreessaatu mana akkas koomenti walii gochu. Abshir inshaallah. Ulfaadha jazaak. وعسنا إليك إن باين كذا bayaan jiru. Nani si dhukkuba isaan qabatinno isheen obbaafadha numeeri na ayyami. Yalla maa miskin. Ayyee. Khaliqni keenya rabbummaa kan nuuf kenne islaamummaa lakal hamduu jennamammaa shukriin kee yoon galeedhuma bismillaadhaan an jalqabee rabbiin an faarsa lallabee naa laaffis naanan katabe kenni rabbiin abdatama. Ittirkadhee maalan dhabee ittirkachuu isaan nu dhibee ittirkatee warri darbee bakkaan ga'an islaamummaa. Amma dhiiseen achi taraa rabbii guddaan na gargaara minaa dhaggeeffadhaa daraa. Sagaleen xiqqoon jalaa fagaata. Ammoo. Sirriidha sagaleen sirriidha. Sagalee nuuf guddisa. Maashaallah. واعتصموا بحبل الله أكنون جدي رب لالا دين الإسلام دجالا كان كي موغا يا شفيرا الكيو ديم تكاترا إبادان كي أكم جرا سنغا فتا صلاة الرا kan deemtu birrii fi salaateetta mee rabbii fi gammachiisuuf nafsi ofi rabbii kee gaafadhu ofi Khaliqni keenya rabbummaa kan nuuf kenne islaamummaa lakal hamduu jennamammaa shukriin kee yoom galeedhuma kanumaanii asirraa dhaabbadha numeerii salaanni natti ga'eera nan deemaa dhiifamaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu waan ammas jedhemmoo jabeessi viidiyoo irratti hojjedhu si jedha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله ولي سقال يلا نما بيرا قلا يا دقيقة سقالين ما نقلاته ما سمعت تجرمو هلو سمعت تجرمو ايه سمعت تجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوني قبل يركبني تاني. سمعتي سجلين كي يومك ولا سيات. كانسات. أوكي boleh sekian Numir masya Allah Rabbi surah hajar lah surga baik itu segala tempat dah. Itu Bagaimana segala ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna kama sagale. Etifu baladikin. Etifu inna kama. Inna kama etifu fi. Malta tadi kok. Malta ya? Sagale yang kayu pada. Sagale sih dah mate. Sila betan ni erga. Masyaallah. Daga marama. Akka jai balagama. Ya puasa ya say. Tole boleh sahiya kali masyaallah Rabbin sirra hajalla to duga dubbachuuf baay'ee ko sigala to fanna galanni kana ma kun humamiti Rabbin jannatal ahlas ya ko jazata inshallah. Amin. Rabbi sa ko inshallah inni bay jira beta inshallah.
argaatiin jirra maashaallah obboleessa kiyya ni morii kanaan jedhaa jira. Jadi Rabbiin tu wani musa mabai tense. sababaa si godheetiin tiktookii kana nuti hundumtuuyyuu maal keessa akka turree fi amma maal keessa akka jirru maalitti akka deemaa jirrus beekaa argaa jirra inshaallah. Rabbiin sababaa si Allah godhee Allah obboleeyyan sababu keenya jadi. hedduun asirraa kaa ulamaan waggaa meeqa amata meeqa itti iyyee itti meedaa waa itti godhee hifatee dhiise. Dhugaa dubbachuuf ka rabbii Wallahi. wayituu hin sodaanne namni ija kee sodaatee yookaan immoo kilmaa keessan sodaatee of beekee waan kanarraa deddeebi'aatiin jira hedduun isaanii namni itti fayyadamee hojiirra oolchiisni jira inshaallah fuulduraatiin Wallahi. kanaan daranitti itti fufii qabsoon keekaa eegalte Tajabatu akka galma inshallah. ga'u Waalaikum inshaallah assalam abdii warahmatullah. qabna. Jabaadhu of duuba Juga hin matis. deebi'inii karaa gaarii irra jirta dhugaa baay'ee tokko nu boonsite asumaan fooloo Baay'ee nama isaa macheessa. tiktookii isaallee fooloo godhaa fi yuutuubii isaallee Guddifamuu sabskiraayib fi godhaa qaba, guddifamuu fi qaba, guddifamuu fi qaba inshallah. ka wal guddisu kanuma waan gaarii irra jira ka waan gaariin hojjannee waan khayrii hin qabne irra ooluyyuu subscribe gootanii laalaatiin oolla jechuudha hundi Wallahi. kennaa ni Sakan beekna kiri kana osoo nanti irra jabatan hojjetaa Islamu. tokko addisiin gadi sagaleen keen kukkutaa Lala jadi asai asai. Asai asai. Dhannaa osoo har'a muuziqaan tokko addisii wayii ba'e jedhanii dha'ineetiin guyyaa kana guutuu tiktookii kanarra maxxanfamee sabskiraayib dhaqaa godhaa jechaatiin oola jechuudha namtinu. Muuziqaan kun khayrii takka hin qabu jechuun aartii keenya haa guddifnu maali haa guddifnu jedhan malee wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkuma yeroo hedduu ustaaz Abu Mu'aaz jalatti jedhaa turan san deeggarsi har'a jaalmarroo deeggarruu fi deeggarsi abiyyii deeggarru deeggarsi jawaar deeggarru tokkochi nun fayyadu dhugaa dubbachuuf. Ini kan Islaamummaa siapa? fi Oromummaa wal adda. Islaamummaan ka dhuunfaa keetiiti. Oromummaan mootuu walitti qabna. Jalqaba Islaamummaa amantaa kee jaalattee kaatee Oromummaa jaalanna malee Oromummaan amantaa irra nutti asinaantu waan ta'eef hunda keenyaa rabbiin nu haa qajeelchu inshaallah. Nama dammaqee of yaadatu Amin nama of inshallah. beeku rabbiin nu haa taasisu. Jabaadhaa Amin haaluma amin. kanaan itti fufaa isiniin jedha. Amin Yaani inshallah. obboleessi keenya Ahmad amma nuuf qopheessee illee yookaan mootu obboleessi keenya amma si ba'e biyyarra jiru ka biyyaa jedhe kunis yaada gaariidha. Oh, masya Allah. Jabaadhaa karaa Wallahi bayi kamiinuu tu kena maga bayi nama gammachiisa qabsoon wallahi. diinii tun itti haa fuftu isiniin jedha. Baay'ee galatooma dhugaa baay'ee tokko si hordofa. Qabsoon kee akkanumatti itti haa fufu siin jedha numeer keenya inshaallah khayriin ta'e Yalla guyyaadhaan si inshallah. haa galmoitu. Inshallah boleh tikanya jazakallah khairan. Galatomi masya Allah sini la jiran. Barakallahu fiikum. Makasih Abbaan inshallah. yuutuubiin profaayilii jala jira. Achi subscribe godhaaf inshallah. Anis kan malatin sila yaada galfachuun fi mamati jedha irratti inshallah waa akkasitti jajjabaadha. Sammaa yaada kee dubbadhaa irra. Yaada madammaa dubbate irratti yaada daddabarfadhaa. Yaada madammaa dubbate irratti jajjabaadha akkasii mashallah nama gammachiisa. Jechuun maaf inshallah wallahi baay'ee tokko hedduun si tole mashallah mul'isa rabbiin of dheeressu. Jechuun barbaada jechuudha. Waalaikum salaam tullah. Kanuma malee yaada biraan qabu jechuudha kan inshallah. Inshallah namatti fayyadamu rabbiin haa godhu. Namni Wallah waan namatti jettan koo jira isinitti kennuun nan danda'a kottaa. Wallahi Halloo. akkasii kan keessa walaa mul'isa. Waalaikum salaam tullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkam numeerii? Jirtaa? Fayyaa keetii? Nagaa alhamdulillah jabaattaa? Jabaa na galata rabbii. Baga fayyaa taate hundumti keessan immoo warri tiktookii numeerii jalatti argatan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bakka isin jirtanitti nagaan rabbii isinirra jiraatuun isiniin jedha. Yaada Mahammad ammaa irratti yaadni isaa baay'ee bareedaadha. Yaada sana nan deeggaraa beekta. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kanaafuu jennaan yaada sana irratti dhugaa dubbachuuf otoon ofii kiyyaa qabaadhe dhugaan lama yaani wannaa hin jedhu ammas immoo yoo namni kennu jiraate Waalaikum salaam. gaafatamee garuu namni waan kana irratti hin dhowwata jedhee hin shakku. Yoon illee kan qarshiidhaan miidiyaa sana gurguratu ta'e dhugaa rabbii an qarshiidhaan irraa nan bitaa. Irraa bitee akka inni miidiyaan kun irratti affeeramu nan godha akka kootti gahee kanaa nan baadha. Inshallah rabbi si haa gargaaru. Hin kennu boo. Kanaafuu jennaan yaada sana irratti warra fooloo gurguddaa qaban rabbii jedhanii akka jarri nuu kennatan dhugaa rabbii ina abdannaa.
yoo jarri immoo dhugaa rabbii kan qarshii tiltirreetti gurguratan ta'e wallaahi billaahi amma riyaala 1,000 amma riyaala 500tti kaffalee irraa nan bita wallaahi billaahi aadii rabbii isiniif hangale isinii jechuun barbaada ishee habiibi. Yalla inshallah rabbi si gargaaru hin kennu farankaa maal farankaa waan bordhumu jedhanii. Kanaafuu jennaan yoollee jenni nama farankaa irratti aajamu ta'e isin jechuu kiyya wallaahi billaahi. Yalla inshallah rabbi kee godhu. Kanaafuu jennaan inshallah inuma kennu abdii imurru jabaadhu rabbi si gargaaru. Ijoollee musliimaa hundinuu si jaallatu namni kamiyyuu dhugaa rabbi si jaallata si deeggara jabaadhu si wajjin jiraasin jechuu barbaada habiibii kan qoshee. Inshallah isin wajjin rabba jiraatu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waan akkanaati fayyaa ta'eeti nama yaada qabu seensitii si gaafadhu ishee. Yalla ishee inshallah. Ishee fayyaa naa ta'a hunduma keessan isinin jaalladha jiru. Yalla rabbi si jaallatu. Aloo. Ay, salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaanni keessan baay'ee namatti tola garuu asirratti waan naan galletu jira in qayyabachiifte kan qara'ee qayyabachiifte ammoo addisii qaraasifte ammoo naaf hin galle. Amma ergasii faatiyaadhuma faatiyaa waan adda addaa kana qajeelfadhaa jedhame dhuma qajeelfamaalee waa qayyabaa minaaminii kanuma malee waa biraan jiru. Garuu immoo tartiibaan qaraasisuun. Suuraa faatiyaa qofa jechuudha asirra kan qaraasiftan. Warra sirraa dhiitan suuraa faatiyaa nama meeqa dadhabee invaayitii galee ka'ee cufatee kutee ba'a. Okay. Waa biraa dhiisu. Maashaallah jabaadhaa kaanillee utuu guruppii nu gootanii baay'ee namatti tola garuu yaanni keessan baay'ee namni bareeda barbaadan jabaadhaa. namni guruppii qabu jira. Meerre eenyudha? Namni Eenyudha? guruppii jala jira. Asirra jira? Hadhan namni na fakkaata. Warri guruppii keessa jirtan mee lakkoofsa dhaati. Lakkoofsa tokko. Namni guruppii keessa jirtan nagalchi mee faatihaan qaraa. Ani siiqaa. Okay, bas an rakkoon qabaa seenanii ani yaada biraallee hin qabu yaanni keessan baay'ee namatti tola. Kunoo lakkoofsa Galatooma. tokko dhaayiru guruppii keessa jiran. Fooloo godhi keessa annaqe abbaa barbaada. Okay, galatoome. Sabdanii lakkoofsa tokko olli nutti hin harinaagaa. Sirriitti keessa dhugaa rabbi haa ta'a. Aloo. Ergadhaa. Aloo. Baate. Namni biraa ergadhaa. Aloo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nameri fayyaadha. Gurbaanatti miidiyaa irratti qaraasifamu barbaadama. Miidiyaa guddaa. Qara'uun danda'amaa? Moo akkam? Yaada kee kennadhu malee qaraasu. Haa ta'u bakka inshaallah rabbiin si haa gargaaru. Akkasuma qofa siin jedha. Jecha nama ilaaltee dubba hin deebiini. Warri si arrabsu warri si xiqqeessuuf yaadu warra sharriidhaaf shayxanaa wajjin saahiba ta'edha malee namni khayrii yaadu waan ati hojjetaa jirtu irratti siin qeequ abadan. Aloo. Kanaafuu rabbiin akiraa keessa addunyaa keessa ifa bareechuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Ayo anu meri. Nagamu sagalengi. Nagamu. Baik. Jirta? Jira lama jirta. Shorta ke? Alhamdulillah nagamu kata kamat. Ma kalfit. Esi. Jirum mal fakat. Kullaa jiru bareedu lagi. Barbee tokko sii kennu innaan gidduu kan hin harkaa baate malee. Enu Mary. Ay, ya Rabbi, ya Rabbi. Makaan kana keessa argamti jeet. Laa makaan miti jiddaan hin jiran. Jiddaan jirtaadha. Makaan jirtaa? Makaan jira.
Achi teessee sagaleen hin jiru ittaan ijjiitu ol qabdi. Kaawuyyaa uffata guddaa egaa Nabara duuba. kan jiru garuu. Uffata Salaam alaikum. uffata kaawuyyaa galchitanu jawaalan kaasinaa. Dhaggeeffadhu si waama. Kaawuyyaa amma hojiidha bakka maalii qabu. Gubdaa gadi qabala. Abbaan soo ofii godhachuu wallaalee makam akkam viidiyoo irraa kaasuu wallaalee bar. Ati moo? Kisaaraanitti maraadhaa madaamii manatti naafa dhuftu uffati uffata kaawuyyaa galchanaa wajjin haasuu ta'a. Hojiidhaa baateen naan immoo waa ifaan dabala. Viidiyoo irraa kaasuu wallaalte bar. Audio galuu wallaalte. Viidiyoo irra jedhan seenesi. Numeri. Wayyee. Shorta warra muuziqaa odoo jette maastii qabaa kaka. Eh? Shorta warra muuziqaa odoo jette. Ayyee shortaa fi nagalateeni. Ani yaada biraallee hin qabu. Mucaa ustaaza reefi munashida reef seenee foloo naa godhaa jedhe san namni muraasni namni hundinuu hin dhageenye beekte. Namni foloo godhe hin jiru. Foloo godhaa fi guddisaa biyyarraa hanga kana isin daawwachuun laalaa kaamee haga maqaan kennu guddatu argitanii namni biyyarraa isin laalaa jira waan isin asirratti daladdan. Isa isin asirratti daladdan hundi isaa namni laalaa jira. Namni arguun seenaa. Namni nan argu haati nan argitu obboleessi nan argu hin jedhina. Namni hundinuu tiktookii akkuma isin fayyadamtanitti biyyatti ni fayyadaman. Gaxarii feete keessatti jechuudha. Kanaafuu akkasitti Galata rabbii akka durii miti ammaa shabaqaan Itoophiyaa dalaguu jira. hin dalagaa hin dhageeffata namni. Kanaaf sanuu viidiyoo illee gaggabaabdudha. Hin deemee? Inni moo hin jira. Amma ummatumas. Bahee deema. Kunoo laala. Yeratee bara amma ijoolleen yaratanii jiran amma. Irratti barreessaa qoy. Numeerii. Marfeen irratti barreessaa kunoo laala hundi keessanuu faloo godhaa fi ba'alla rabbii jedhaati. Faloo godhaa numeerii keenya nuu guddisaa. Numeerii feesbuukiin qabdu ati qoy feesbuukiin kee maqaan isaa maal jedha? Mucaa kan numeeriitii miti kunoo kasheeka kanarra. Munashida kana. Argitanii munashida gurdoo akka raayyaa fa'aa jalatti ganaa nu guddatan kana guddisuu qabnaa jajjabeessuu qabnaa bira dhaabbachuu qabnaa waan isin barbaachisu. Salaataa jiru lafuun nola argaa jirtu. Kunoo anillee irratti gadi qabeen jira. Maal jedha feesbuukiin tiktookiin? Kunoo amma ka'anii biqirsi irra naqee gadhiise sani hunnu qabadhu. Kursuura. Mee foloo naaf godhaa maatii cufeemme. Kanaafuu sirriitti jajjabeessaa numeerii. Beekutoo maqaan qayyaruu nuree. Maqaan barsiif dubbachuu didemeree obboleessa kiyya hin dubbata maqaan koorsoo jedhanatti fakkaata. Innaa kanaanuu viidiyoo illee waraabnee isinii kadhannaa abshiiraa munashada kennaa jabaadha. Isinillee ustaazota hojii konneektii godhaati waan isin sammuu keessaa onnee keessaa qabdan barsiisa. Nama foloo isinillee nama foloo isinii godhe foloo deebisaa. Miseejii keessanillee banaa miseejii keessan banaa miti. Yoo na dhagaa raattan. Karaa miseejiitiin miseejiin isaanii banaa miti. Miseejii banaa kanan nashiida. Maaliif jennaan yoo akka tasaa lakkoofsa ustaazonni waan adda addaa irraa isaanii barreessuu barbaade hin seenu ka isaanii. Siitingii keessaan banama ofooloon eenyuun jedhamu. Gooneerra fidoo. Ofooloon deebinee miseejii na qolgama. Akkas inshaallah viidiyoo illee hojjennee isinii kadhannaa. Munaallee akka kadhattuuf min gaafadha. Yoo as jala jiraatte munaatillee nama baay'ee waan of jalaa qabaattuuf kadhadhuuf lakkoofsa isaanii. Daqiiqaa irraa mataa jedhiiti daqiiqaa tokko gadhiisi. Inshaallah nashiidaan isaanii maqaan nashiidaan isaanii maal jedhee jiru? Jaafar. Jaafar? Jaafar mitiiri. Achi daqiiqaa tokko jedhii gadhiisi achi isaan booda sheer godhamee si guddifama. Isaan uf jalatti gadhiisaa nashiidaa keessan maqaa isaa hojii. Nullee irratti hojjenna.
akkana daqiiqaan dheeressina daqiiqaa isaa tokko bicha isa sekondii 60 sana irra bicha kaati inni kaan bukkee bu'amuu hin danda'u irratti dalagamuu hin danda'u. Maarree numeeree marfee qoricha keessaa dhume moo maali samuun kana baay'ee jira barri warri muuziqaa. Waraabaan oolee waraanaan waraanuu ni nafe. Si numeeri kan fardaan finne moo qoricha fardaan finne moo namittiin. Fiduudhaa wallaahi kaartoonni fayyaa jira. Kanaafuu baay'ee jira samuuna kana haga feesbuukii Bilitoosii dandeenya amma. Keenya miti warra gama chaaniyaa sanaa dhufe waan hin taane isa dhaga'u miti nalana keenya dhaga'iira warri kaan. Haadha waraantee kakaleessa tokki. Warra biyya faranjii kanatti ta'anii jirru. Sanniin illee dhiisi. Laal numeeri wanta ati beekuu qabdu bara mucaa harka isaatiin wanta tokko tokko wanta dogonkora akkana waan san itti argisiisee akkana godhu san argitee. Kafee masii ta'e san eeyyoo inni sun beeyaga kee ganan dalanne dhugaa rabbi harkuman akkana godhe. Ati isaan illee haa ta'u urmatti hojjedhu akshiniidhaan jechuudha. Kala odoon dubbatin. Akshiniin irra hojjedhu wallaahi sirriitti ol fuudhan isaan akka kennaa kanaayyuu miti. Amma qamisii nu barbaada amma qamisii barbaada. Maggaarrajaa fa'aa jala galchi akkasitti waraan. Amma waa danuu marfee dabarsuu didan beektaa jirri tiktokii yoo marfee fayyadame ammuma naqaxxa'u laatu amma nu fayyasitti marfee namatti agarsiise. Utuma isinii naasa'u naqaxxa'u sa'aatii 24 guyyaa 3 guyyaa 4. Maaliif jennaan dura riippoortii waan maqaa keetiin sirra godhanii fi jarri qabatteerti beeku. Dadhabee jira amma riippoortii danatee hin dadhabee. Asan biyyaa kottuu galimeessin barbaadaa jira. Dhufteettaati. Lakkoofsa tokko dhayya asan biyyaa ergadhu. Hin barbaadamu. Akka godhatu numeeri viidiyoo yeroo karaa tokkoon dalagde karaa tokkoon deemiti viidiyoo dalagi yeroo karaa tokkoon hojjette karaa tokko deemii dalagi akka tiktookiin kee waliin beekamne godhi. Amma karaa shanii hanga gadhiisaa dhabeetu eenyu. Amma ka shortaa jedhu kana baay'ee gadi qabanii ilaalan godhu kan ammatii waan. Gabaa dhufa qasirri marfee uraan. Ka shorta. Aanallee na uraan. Aanallee na uraan yoo dhibee qabaadde yaa. Sibira darbamaa dhibee qabaannaan. Daqiiqaa ja'a. Daqiiqaa tokko daqiiqaa torba ilaa abbaa kana daqiiqaa torba. Asan biyyaa meere lakkoofsa dhayi barbaadamaa jirta. Asan biyyaa seensisne. Hayyee obboleewwan koo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numeer akkam? Wallahi nagaa hamdi akkam? Maa dallanta si isa boona kana immoo? Na wallahi jifattee rakkafee. Keessaan si dubbisee harkaneessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessaa yoo mana argan karaa biraatiin hin dhuftu. Jabaadhu wallahi nafsee kee haganuma si yaadee dhufe yaadallee hin qabu. Maamadu Samiirtii haganuma si yaadee dhufe haganuma si dubbisuu dhumaaf. Wallahi baga keeriin si haa dubbisu obboleessa koo. Ayyee. Maa inuma baddee kamaal taati jedhanii. Namni wallaalee Profaayiliidha. Na wallaahi nama hedduun na wallaahi nan beekan. Wallaahi. Asan hin barriftaa. Itoophiyaa geessee nuti invaayitii moo ergachuu dadhabdee asan. Gudiidha. Dalagaan keessatti nama hedduu walitti firoomsee jira bar nama akkana wal dhiitu wal irraa deemu kun kana kun kaan jedhu amma nama hedduu wajjin jirra walitti firoomnee dhiiga tokko taanee jirra. Wallahi nama hedduu walitti deebi'aa jira ergasii fuulleetti wal arrabsama. Asan kaasii sirbeera. In beektaa mira jaratti qara garanaaf garana wal arrabsan sunu amma walitti deebi'eetuma wal jalaa miseejii bareeda gara rabbiititti walii barreessaa jirra wal bira teenne. Waliin asan biyyaa viidiyoo malee galii. Salaam alaikum ya Dr. Orbe. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himatamaa jirta maa eessatti gidduu kana. Ya Doktori fayyaadhaas nagumaa Fayyaa wallaa jirta. Nagumaa sina taa'ee jabaattuu fi. Wallaahi. Marfeen sun ta'a rabbiidha waan ta'a lamoo koo kanaa waraana malee.
Wallahi ta'a jira. Amma fixattee yoo akka feete nama wayii dhufte namatti dhukkee irraa kaasa. Fixadhe galchi asanii kana gaafa biraa waa jedhaani amma. Reedii Adam kottu. Maal jette asan biyya ati nama fixxe namni akka keen barriisa jedhe maa isi moqee keenya nuun dhattu ati asuma teessi asuma. Qe'ee kee naan dhattu. Maaliif biyya keessa deemnee dhiibne amma biyya keessa deemuudhaaf ne irraa hedduu kan. Amma hedduu kan abbaa koo bara gabaasiif kennine hoo gara keerra oola. Nuuyyuus jala oolaan roo abbaa koo. Reedii Adam tokko reedii kottu mee. Ayya nama biraan galcha gaariin. Akkam re'atu ofiin jabaata. Nagaadha wallahi akkam baroortaasi. Wallahi baroon jiran jabaattaa. Jirra wallahi afyaan nagaadha akkam. Wallahi bareedduu jira si. Maa ka'e gidduu kana immoo barri isaas hin jirtu haa tokko maal ta'a? Gaazii fixxe moo? Hin kolfini. Gidduu kana xiyyaarri akka tokko hin dhaabate. Gurri danate moo? Shabakaa koo kunis baay'ee dhadhamaadha beektaa? Kana keessa liiviirra liivii hedduun liiviin haasa'u beektaa liiviin bahu shabakaan koo liiviin hin danda'u iyyuu amma akka carraa ta'e manneen tuunne wanti ta'uu si arge malee. Maalitti fayyadamta? Shabakaa ishee yaadna irratti cufamee na cingabbuwan. Zeenii qabdu? Zeenii qaba amma zeenii tokko maan nu boncifama yaaki shiriyaan gara shiriyaa jaamu torba shira eenyuma kanatti narratti cifameera. Aloo. Jaallat. Ati profaayilii geeddarattee inni olii gadhaate bo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maa maqaa argaa hin jirtu? Wallahi maqaa ilaalaa hin jiru abbo qaata ergatte jedheen daqiiqaa ilaalee galche irraa jala beektaa. Uy, hin barreeyyuu haa ta'u gaa. Nagaa jirtu. Amma bareedda. Nagaa. Asan biyyaa kanarraa yaada qabdaa nama hedduuti mataa jira. Yaada isa guddaa isaan qaban. Itti maddu wallahi nama hedduutu dursaamtee misallaan salaatti irra ejjatamee inni kaan irra bu'ee nan fiiga jedhe. Inni kaan harka darbata deemin jedhe hin deemamu asuma ta'a. An akka saasa nan taa'adha jedhee gaaf tokko dhaqee girgiddaatti bu'ee mataa. Akka jedhe mucaan tokko. Mana yaalaan deeme. Anjara keenyaan gadi baa darbe qee ilaaluun nu baara bakkee dhaabbatanii dadhabanii. Aggaaruun dhaqa jennaan fayyaan aggaaruma tan qajeela gaadiyaan isinsiin jedhe. Jarri keenya utuu olle sabaa keessa na eegan oolani. Adaara fi neenyuun namni akka jedha adaara fi eetti. Wallahi beekoon awwali soo dhufee dhaabutoo awwali dheengadda akkana hidhaara gidduu kana siifan naqa qe'ee kee jedhaa inna qunnis inni dadhabeera amma booddee kana. Innammaa xiinxalaan taanee maa xiinxala. Inni gabaasa waa'ee dadhabeera amma gabaasummaa kana dadhabaa maal ta'e mucaa. Waalaikum salaam. An cinqamee dadhabe akkamitti nama geesse? Ana gaaroon dhaqa jennaan dhaqee taa'ee as taa'ee achi taa'ee dadhabee dhiisee ka'e. Salaamataa hojii jedheera dhagaan. Maalirra jirtu waa'ee keeti awwal sii ati soogaalana booddee kan akka tokko. Awwal ka dhiirimmoo isaa miti. Bar tokko xiyyaarannaan garagalee dheedhamu achumaan kakatee dhiise natti fakkaata. Xiyyaararra guyyaa tokko bu'ee. Naan garagalee jedhee mataa ture dhuguma ta'e. Waalaikum salaam warahmatullahi. Dhuguma ta'e achiin hafee laata. Akkam nagaadhaa? Nagaadha dubbis. Faate yaada kee kennadhu namni butu seeqatee haa bahu mee yeroo hunda yaaddootti naati yaadda. Mucatti jaallattuu jimdiin islaam salaamataa jennaan dhaga'u dhabdee. Jawwabdee kaati jawwabdee kaata. Hin jawwabne nageenye haasaa biraa haasofte naan inni iseenis. Anatu jedhe salaamataa sinii koo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
daqiiqaa meeqa booda. Qoraaliyoon nuuf jetti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maal du'a eeboo maal sa'aatiin qabu akka naannaalee deebinaan salaamataan hin taa'aa jiranii. Maa jawoo beeka ammas deebi'ee. Akkami nagaadha? Nagaa fayyaadha. Awwal bee. Aggaamanii siin jedhe dhaqiyaanis buufadhee taa'ee as tuqee as tuqee natti beendii. Siimataan ture. Deema masala. Siimataan ture etteenaan. Ma akka na qofaa miti yoo gaal nama Hasan siimataa raasa. mucaan jaalalaan maaliif rakkifta? Ajandaa san dhokadhee taa'armoo fiddanii jedhan tokko tokkoon. Kaasuu yellaa mucaa qoraaliyoo tokko dhufe kaase abdii geeraa isa jedhamu maraatu wayii meetu. Kunnoo asii kaase haasaa kana filallee nan dhiisi. Laa jalqabuma jedheeraan salaamataa. Jaran ani sababa waa'ee haasaa sanaan torbii kana kudhuree kana miidiyaa namarraa badeen tureyyuu. Maa ija kee immoo dhabnaanittuu bishaan immoo buufti waalaikum salaam wa rahmatullahi. Rakkoodha atas bayiidhuma sima laaltee asa bartu. Amma eebboo. Mee eddee sana irra darbinee waan biraa haasofna booyaa. Haasicha haasa'uu barbaadu. Oh Hasan. Haasa'ii maa rakkoo maalii qaba? Oh. Jaallattu qoy nama biraan affeera. Haadhatu bulee gaarii. Yalla mucaa qoraaliyoo tokko dhufe awwala abbaa gabaasaa. Waan inni nuuf fidee dhufe hin beeku. Qoy gaa inni hin jedhime. Ijoolleen kun affeeramoo ati qoy. Jirtuu jira soodi. Doktori gaa doktori. Dawaa taa'edha itti. Maal dhokatanni kun immoo? OBN inni dhokataa. Dawaan taa'aa oolchisa. Odeessinaati. Sagaleen nagaamaa. Yeroo sana bicha dhagaama seetaa ammas hin dhagaama jedhati. Yeeshee waliyee. Abeet abeet. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Xiyyaarri sun garagaleetu achiin dhabame moo wattan dhabamtan jechuun duukaa'ee. Waliin maaliif? Siifan fida. Maa mana suphaan geessitu. Laa inni de. Maaliif? Erga gaafa. Awwa qoy. Gaafa muuziqaan tokko dhufu amma galgala qabdee galgala nama baafte ati. Suudiin immoo chaalenjii quraana wayisii kennitee naan chaalenjicha maa deebisuufi didde. Narkaatti cuwame tiiktookiin sun deebi'ee narkaa bade maqumti sii sheernaa godhame. Kunoo laa malaa fooloo godhi laa kunoo suudii shamsuu ilaa kunoo laa. Suudii shamsuu mee natti ergi maan dinno sagalee kee gaafuma sana irratti cufame bari tiiktookiin kiyya sagalee situ hin deesi tiiktookiin irratti cufame. Kala suudii sheer natti godhi dhageen itti godha yookiin immoo sumatti sheer godha. Ishee foloo godhi. An foloo godhen jira. Maal taate awwal viidiyootti deeffatee moo ammuma mucaan hin danda'amu. Awwal hin deemaa ta'u. Ijoollee kana miidiyaatti takka liiviirratti argitaniittu jara kana fooloo na godhe hin godhne. Maali suudii? Ergan tiiktookii baradhee liivii sa'aatii daqiiqaa amma kanaa ta'uu godhan. Gaafa ta'u maqaan godhate. Maa shabakaa maa eenyu qabdaa zeenii siin jedhe. Zeenii qaba. Kana eenyuun jira ka barnaamajaa wayi jira. Barnaamajaa akkamii? Garuu barnaamajaa kaleessa argee fayyadamuu jammadee raayisii ta'ee moo malee kan biraatti ilaala waan barootaa irratti maal abdiidhaati badaa rakkataa hedduu kan. Awwaloon illee keessaan quba qaba. Inni si biraa maal jedhe? Akka rakkoo kootee awwaloon keessaan quba qaba. Inni si biraa maqaan isaa maal jedhe? Maalan quba qaba abbaasan? Haadhi bokka shabakaa rakkataa. Astiin inni bola beedi. Hasan? Yaa.
numeerii wajjiniin hin taphattu geemii. Akkiibo inni marfee nama waraanaadha. Diqqoo marfee nama waraanaa ittee namni isaa rukutti qobaatti nafa. Maatii kana taphadhaa. Halkaniin dhuftaa? Namala. Anneen gaddamoo addee nama. Bukkeerraa akkasuma anaa jedhee bakka shabakaan kiyya dideen hin baafadhe si mo'adhee. Wallaahi ana shabakaan nama kora beektaa. Garuu adda waan dalagaa irratti fakkaata barnaamijaa. Maal jedhati barnaamijaati amma qabdu sanni kan shabakaa. Haalli barnaamijaa piispooniidha ka piispoonii sawantiidha. Isuma kan maa inni maqaan isaa piispooniin maa inni. Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijoollee biyya koo. Ciao ijoollee saganni gaheera. Riyaadiin jetame kan kee gaheera. Warra riyaadii. Yalla kuuti. Riyaadii salaanni gaheera. Warri riyaadii salaanni gahe. Gaheera. Lakkii boosii yaakii ammallee asii aduunu garaa dhaarran teenye mallee. Asii ganaadha. Eesseerta waayatti jiddaan makkaan jirtaati. Jiddaan hin jira. Jiddaan jirtaa? Bakkee jirtaa miti deemaayyuu? Amma bakkee hin jira mana isaati kan hin taamu. Wotaaddara neegaa'oo. Eegaa tadaa. Maashaallah tabaarakallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maammoo wanti amma yoo naatti na dhibee na dhiisuu didee. Dabri tsohniidha. Subbuqi. Wallahi waa inni tala sana amma yoo naa ganna. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani yoo adda darge beektaa nama 400 fi nama 40 maalti ilaale waan sana. Filan ilaale. Irra deebi'ee naggeeffadhaa bari. Filan argan iyyuu amma namni ilaale sana inni jedhu 400 fi 40 wayiiti ilaale. Maali. Subbuqna yee bicheedha oo wanti biraan jiru. An eddee subbuqna yeeti miti eddee na kolfisiise. Marfee afurii. Eddee nyaanni ol laagee hin jiru jedheefi. Eddee marfee madaanitu asfalli gishaan jedhee marfee afur fayyaa gendee kenname sanatti ba. Wallahi amma immoo kan biraa jam sii kennuun barbaada haala gidduu kana mucaa jaalala mucaa qabsiiftee ati mucaa maraataa jirti. Kanaaf hin gaafatamtu. Maa duraan naa kennitee maan ga'uun ni duraanii eegasii qaata yeroo lama naa kennitee. Hasaniin marfee kenninu meeri. Asa yeroo sana maa inni beektaa isa tuurtaan asii dhokadheen jira gaafa sana ati nama hafuura yee utuun kutatiin mee lakkoofsa 100 lakkaa'aa jettati. Angoota sanan dhokadhee jira ganama suubiidha. Mucaanin maraatee moo asii yoo hafuuri na citaaraa odhee si arrabse. Maa gaafa sana edaan. Maa booddee kanas waa'ee sababa jara sanaan irratti waraabdee turte. Intaloodha kan intaloodhaan aniyyuu yoo barbaadde fooqiidhaa darbadhu malee kaayasanii nan jaalladhe abaluu nan jaalladhe hin jedhin hin jedhe. Keessaa sitti ni mannee takkaa dhufte. Yoo ta'e walitti machuu naftu. Laa inni illee natti murtee akkasiin soba'e dubbittiin soba. Maa ijoollee maa nadhan baree maa gaafa siin jalqabaa viidiyoo kana waraabdu gaafa jalqabaa waraabaa turte beektaa awwala waraabaa ta'e gidduudhaan waa wayii haasaa wayii haasofteetti na irraa badde siyaatti malee na yaaddu. Abdii geera ammoo nama natti himteetti jedha nama itti mattu abdii ammoo abdii geeraatti natti himatti. Abdii geeraa isa kan maraataa sadee gidda gaafa wantiidhaa ijoolleedhaan mana hidhaatiin bahin jedhee. Akkan soba ta'uu baay'ee guyyaa lama na faarfaarattee dhiifte achumaan inni bakka dhuguma awwalee eenyu fooloodhaaf deemte mucaan jedheen bari'achu. Ijoollee fooloo takka fooloonuu fooloodhaa yaaki. Namani naa warra asirratti jaalala eenyu jedhu wallaahi fooloodhaaf hundinuu. Abdiin geeraan sobdi maal namaa yoomsitti batte abdii geeraa waan akkanaan sobina ta'e jala deemte dubbiin dubbii lubbuuti. Inni gaafa dheengedda tokko. Isuma dhugaa rabbii hin dhugee moo mucaan sun rabbiidhaati mee asitti nutti himu mee hin dhugee moo osuma tartiibaa saraaluu namaa takku sana taasaa ammayyaa ta'e.
Kottu qoraaliyoo kottu gal. Jabaadhu sa'aatiin gahaayira. Faate dhiifamanii godhi. Galgala isin galcha wallaahi warra quraana qara'u barbaadu. Warra quraana qaraatan galgala isin galcha. Amma qo'aa ijoollee kana iyyuu. Yaa abaluu yaa maal moo tokko maal arrabni akkanaa kun inni yoo obbosa taa'aa maal taanni waan arrabsuun bar furmaata ta'u. Inni kaleessa galgalaa tokko immoo kaleessa sheekii iddoo walii malee. Abboo wallaahi warra falkaabaa abboo. Amma itti ka'uuf moo mo'ata? Gara laafuu jirtaa? Salaamu alaikum. Asan biyya. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo jirtu nagaadha? Fayyaa alhamdulillah akkamatti. Maa booda dhugaatii kan jira karaa yeroo moolii fi waraaban gara Ameerikaa kana mootan nuti fidaatamu. Yeroo liibii waraaban bakkee keessa aduu keessa namti. Akka waan sa'aatii biraa dhugaatiin hin jirre yeroo liibii waraabuu dhabanii yaadame caalaan. Akkami nagaadha abdii? Nagaadha galata rabbi asan koo nagaadha gaafa sana beektaa mataatu na baafate wallaahi du'een oole bare maraachuu kan innise. Maa mataan akkanatti nama baafatu kun maali boonni inni daangaa bidee nama dabarsu kun maanni? Ammallee salaanii Numeeri maaliif na arrabsisiif taasanii manatti waamte? Waan tokko ergaa tokko itti qomsii dabarsa alaamee boleessa koo waan sii dhaama. Jedhe. Abeet. Yoo ashattes yoo aartesi. Nama hin arrabsin. Nama dhuunfaas haa ta'u gareedhaan keessumaa immoo gareedhaan nama gareedhaan qooddee abalu kana itti nama hin arrabsin. Okay. Yeroo baay'ee viidiyoo kee nan arga beektaa? Asaan. Numeeri Fatiyaa Muhammad kana narraa dhorkifna Fatiyaa Muhammad kana. Isatti itti muufan guruuppii irraa maraate mucaan kun guruuppii eenyudha jennaan koomentiidha jennaan bakka ilaa kana irra ta'a ofii fuulli isaa koomentii fakkaata koomentii irraa oliin hin beeku immoo dubbisu yoo inni abdii ati nama bareedu namni jedhanii jabbinaan jedhaa jira namni gara biraatti waan loltu. Ayyoo namni barreessuu miti maal jedhe yoo koomentii namaa yoo argi keessatti dubbisee ka'ee yoo inni yaadichinaa ta'e inni yaadicha ol baasee dubbadha malee an koomentii namaa abadan liivii ilaalaan dubbisuun. Isiin immoo baay'ee ammoo amma taa'ib jaa'e kalaa. Sare fakkeenyaaf amma namni tokko fakkeenyaaf amma koomentii barreessee saree yoo siin jedhe yookiin daggala waraabetti yookiin jecha tokko arrabsee yoo inni si barreesse ati barreeffamicha laalaattaa miti jennatti dubbiftee gamaan baaftu atoo arrabsiteetta kaayyoon isaa galma ga'eera jechuudha. Kan inni barbaade si arrabsuudha waan si arrabsuu barbaade sana immoo galmaan gaateera jechuudha. Yoo ati immoo ilaaluu dhiifti ilaalteetuma argitee kaatee dhiibbee dabarfatte namni ol baasee isatti maaruun jiru ofumaaf arrabsee dhiisee bira dabarfataa barreeffamichi immoo dhufee ol dabarfataa wal dhabdaneetu jechuudha. Yoo immoo ati barreeffamicha ilaaltee fakkeenyaaf haadha kee kana ta'e abbaa kee kana ta'edha irra caalaan namaa garuu ati yoo ilaalteetuma kaatee jallumattee dhiifteetta yoo immoo ol baaftee dubbiftee jecha inni jedhe sana jettee arrabsite of arrabsiteetta jechuudha kaayyoo isaa galmaan geessite jechuudha. Kalas qabsoon sa'aasaan isaa galma Wallaahi sinuma yaada kee inni gaafati narratti himtee muca waa dhudde moo akkamii jettu achuma hin dudduba deebi'ee waa dhunde viidiyoocha immoo kaaseera achumaan an kaase sa'aatii dhumati natti himtu sana kaaseera. Garuu mata baay'eetu waan jedhu waa danuu irraa kusaddaa waan jechuudha. Yoo namni mataa fuudhee miilaan si baase dhaggeeffadhu waan tokko dhaggeeffadhu mee haasa'u dura waan tokko dhaggeeffadhu yoo namni mataa fuudhee miilaan si baase yoo arrabsitee yoo nama sooshaal miidiyaa irra jiru nu warra sooshaal miidiyaa irra jiru arrabsi malee maal jettee saba guutuu akkasitti arrabsita maati? Sabni bar biyya jiraa bar warri biyya jiru ammas kabajamee jiraa bar warri asirratti wal arrabsu warruma sooshaal miidiyaati malee wanti tokko wantumti akka guutuutti wanti hubatamuu qabu waan beektaa? Warri wal arrabsaa kun warra sooshaal miidiyaa irra jiru namni sooshaal miidiyaa fayyadamu mee dhagaye maaliif guyyi dhiifama gaafachuun kan kee maaliif iddoo awwal arrabsite maaliif dheedee dhiifama gaafate fakkeenyaaf amma sooshaal miidiyaa kanatti waan baratan akkati jettu gaafa gannu gela haadha silaa gannaqeedha ka waan akkana akka wallahi billahi mataan nu baafate mee dhagaa tokko na dhagaye mee waan sitti himaa
Sooshaal miidiyaa kana irratti waan baratamaa dhufe jira booddee kana. Eshi. Calqaba ol bahee namni tokko dhukkee namarraa kaasee saba arrabsee nama dhuunfaa arrabsee yookiin waan barbaade arrabsee itti beekamee ka'ee booddee immoo balleesseedhaa dhiifama maal jedhe kun dogongora guddaa maaliif arrabsite erga arrabsite immoo maal dhiifa gaafattaa. Jechuun egaa namni tokko hin dogongora san biyya ammaa kompiitarri hin dogongora bara yeroo nama dhiirri yeroo sadii yeroo afur hin dogongoru yeroo tokko dogongora dhuguma yeroo tokko namni dogongora. Ati immoo yeroo tokko lamaa miti gara yeroo keessa galee waan fedhe dubbata naziif maali jedhamu kana hin ilaalin yeroo sana daataa irraa balleessi silkii keerraa yeroo aarte sana namni dhaara yeroo aarte sana daataa silkii keerraa balleessi isii taa'e shabaqa ofiin waraabu viidiyoo. Xaayib waayifaayi dhuma cufadheen ta'a bakka ashii amma booda. Wallahi isa dhugaatti natti hin kolfin numeeri. Wallahi dhugaatti. Yoo irra jiraatte abbaa sana bilooki bakka. Sila coote taa'u. Wallahi nan dhagaa wallahi isaa keessan nama adraa keessan nama nuti. Waan tokko wanti dhugaa rabbiitti wanti batamuu qabu abbaa barbaade deeggaruu namni mirga qaba abbaa barbaade faarsuu mirga qaba garuu immoo akka sabaatti qoodee namni nama dhuunfaa arrabsuu hin danda'a. Keessumaayyuu akka sabaatti immoo nama arrabsuun dogongora kutaadhaan nama arrabsuun jedhamu kana keessa simmeetti keessa galee wallahi waan baay'ee jedhe booddeen deebi'ee gaabbe jechuudha yeroodhuma sana keessa jechuudha nama danuudhaan walitti bu'iinsa godhe jechuudha yeroo sana. Amma garuu wallaalama maxxarshaa jechuun maal beektaa? Namni tokko wallaalaa maxxarshaa jechuun maali beektaa? Namni jimmaa fakkeenya ammaatti dhalataa jimmaatti jimmaa bakka buutee arsii yookaan harargee yookaan baalee yookaan shawaa bakka tokko arrabsitee taanaan otuu jaran qaqqabin jalqaba arrabichi akka inni kan jimmaa ta'e hubadhu. Kan itti arrabsitu fakkeenyaaf si fakkeenyaaf si yookaan ana namni bakka buufatee jimmaa bakka buufate hin jiru. Bakka buuti immoo hin dandeenyu. Garuu yaada mataa keenyaa ibsachuu hin dandeenyu. Garuma nagaatiin fakkeenyaaf ammaa yookaan immoo arsii ta'es arsii bakka bu'eetii miti. Kan inni bakka bu'u mataa ofii bakka bu'a. Gaafa dogongora hojjetu namni bakka dogongora hojjetee ajjimmaan bakka bu'ee arsiin bakka bu'ee amma fakkeenyaaf gaafuma gurraachoo gidee gamaa sana gaafa inni jalqaba alaabaa sana gubu akkuma sirratti waraabe gurraachoo irratti keessaan barreessee kaasi viidiyoo kana viidiyoon kun dogongora jedhee itti meera gurraachootti gaafuma awwalaatuun isuma waa'ee haasaa gurraachoo sana. Wallaahi. Kanaafi jalqabaa namni tokko nama arrabsuun duratti maafan arrabsaa yoo inni arrabse immoo fakkeenyaaf alan quba tokko kana achi qabu meeqa as garagale natti garagale beektaam arfan kun natti as garagale naqata wallaahi shabakaan isaa jiraare jira dhagaan jira asan wallaahi dhagaan jira dhagaan jira asan amma kan saa Umeri nagaa dhagaan jira barreeftee deemuu dandeessa. Dhagaan jira. Kan saati qoraaliyoo. Kan qoraaliyoo moo? Kan koo dhagaan jira. Amma gallattee gaanii jira amma. Kan isa barreessuu dibde malee kan kan isa barreessuu dibde malee kan qoraaliyoo hojjetaa jira. Maa kan qoraaliyoo akka ajaa'ibaatti dalagaa. Adraana mana wara balqaaba otuu abbaa koo argitti akkanaa hin jettu dhiisi akkanaa hin jedhi qoraaliyoo naa hin jedhi fuudha akka itti nalaala. Maa situ qoraaliyoo jedhe nama moggaase ofitti deeffatte. Maa sobaana moggaase jedhe dhugumee daawu. Naan hin jedhin maa jettanii erga waan gaafatte. Annama moggaase malee ofii kooti ofii moggaafne garuu gurbaa tokko moggaase gurbaa gattaa uri jedhu. Dhaggeeffadhu ka amma wantichi si fakkaatee erga miidhaadha numeriin. Numeriin si fakkaatee erga miidhaadha maalti. Gaafa kan mucaa abbaa muka adamii cikkettee gurra buuftee dhaggeeffattaa numeeriyati. Hadhaas baatee qoraaliyoo jettu.
Gaafa kan mucaa abbaa mukaa adamii gaamaa ifa baateen dubbaan. La yeroo sana hin jiru ammallee hin jammarre hojii. Akka gootu ammasitti olii naasaa nan dhufa. Wallaahi jammartee abbuushiin irratti hin jammare abbaa mukaa adamii. La nama guddaa beektaa abbaa mukaa inni nama guddaa biyya keenya jira kanaaf waan akkanaan fayyadamu. Aasaa fardeenittan nyaata kennee dhufa. Beetti kenni gotu dikkoo marfee fiddeen dhufi ni gaama naa. Ayyee. Itti mi ammasitti hasan. Marfee fiduuti itti. Harka iraanii. Marfee fiddeen dhufi nama naa. Abbiiseera marfee anaan fidina akkam. Bayi. Abdi Gera Teri. My God. Nagamu? Nagama bareecha nagama san. Nama tokko takkanaan jedhe. Kallattumaan natti dawwalee maallaan jedhe beektaa? Aggaaroo dhaqeera. Aggaaroos warri aggaaroo jimmaa eessa moo gaattiraa maal jedhatan dhaqeera bakka hundaa dhaqeera. Sababni isaa kutaa 11 Oromiyaa guutuurraayyuu naanna'eera. Keessaa immoo bakka natti dhaammatame Arsii yeroo lama naqee Jimmaadhaas bakka lama yeroo lama naqe. Jimmaa aggaaroo Jimmaa magaalaa dhaqeera. Kana achitti immoo waan na rakkisee jira asin naan hubanne garuu asiin akkana hubattan wanti hin barbaadu. Hin argamu magaalaan sun hin argamu. Garuu immoo kallattumaan sobee magaalaa tokko fudhee magaalaa kana hidhee dhaquun immoo natti ulfaate. Kanaaf wanticha akka turizimiiti waa beeksisuu barbaadeetanii gaafa waan kanatti kan waan ta'eef bakka dhaqamuu qabu bakka magaalaa barreessee fakkeenyaa googilii irratti barreessee argadhe dhaqeera. Kana achitti immoo Sakkaan naqeedhaan. Sakkaa coqorsa. Sakka ilaaleera bar sakka amma fakkeenyaaf asirratti isin sakkaa jettanii gaattiraa sigimoo jimmaa aggaaroo jettanii himattanii miti garuu gaafa googilii keessa galanu baga nagaan eeddan. Allahu akbar Allahu akbar addaana meera asisi. Kanaafi bakka tokko Geeraanuu dhaqi dhuguma geeraa dhaqeedhaa jiru ijoolleen. Googilii irra seenaati geeraa jalaatti barreessaati bulchaa aanaa geeraatii fi bulchaa aanaa geeraa malee footoon ol hin bahu footoon nama biraa ol hin bahu kominikeeshinii wama ta'e malee footoon qulqulluun ol hin bahu beektaa. Qoraaliyoon dhufee. Kanaaf rakkoon kana malee waan biraatii miti. Geeraa biyya koo dhaqii. Sandaaboo. Ilaaleera wallaahi sandaaboo eessaayyuu ilaaleera garuu naa mijaa'u didee naa mijaa'u. Sadduu nagee. Sadduu nagee. Garuu yoo isin. Baay'ee sadduu hin jedhama. Awwalee biyya awwalee kadiri wajjin wallaahi nu dhaquu qabdu geeraa yookaan geeraadhuma keessa meedha. Ani baay'ee tokko naa jomaara gandara deemuu keessan iyyuu baay'ee naa jomaara gandeen irratti dhaladhee guddadhe bareedduu tokko fa'i jirti. Magaalaa Photoshop fiduun hin ulfaata beektu magaalaa amma otu fakkeenyaaf magaalaa biraa fidanii wanti jechuutti hin danda'amu. Garuu wanti rakkisu maal beektu? Footoo magaalaa sanaatu argamu googilii irraa. Sadduu nagi sadduun jira. Footoo magaalichaan siifan erga Footoon fakkeenyaaf akka wantiidhaan kaafame yookiin akka gooftaraan kaafame irra keessa. Adiraa sandaaboo deemii baay'ee jira. Abshir. Jirra alhamdulillah rabbil alamin. Jirra. Maa ijoollee baay'ee fixaan dhaqoo daama nama daamii fa'i fixaa jiru bari ijoolleen ni kan girgiddaadhaan muka daara inni kan gennoonni jedha akkana jedha naa keewwate.
Maa isa immoo jalqaba tun TikTok irratti hin gadhiisini YouTube irratti gadhiisee akkaataa YouTube irratti gadhiisee kan TikTok irratti gadhiise hoo. Limmuun deemi. Wallaahi ijoolleen barachuu dadhaban. Anumti mataa kooti yaalii danuun godhe yaani danda'amu hin deemani. Naaddaa. Rakkoon isa maati? Naaddaa deemi jedha. Maaltu jira jettee? Wanti jiru qoosaadhuma mana gadi taphatarraa garuu yeroodhaaf haasaa dhaabbataa wanti nu haasaa hin jiru. Ani isin finne jedhan ani isin finne wallaahi nu fitteettanii hojii keenya harki dhibbaa namni komentii jalatti irra caalaan namaa hojii keenya aduu jedhe maalan balleessee hojii koo nyaadha jedhana. Hin bahee goriillaan hin bahee. Baheera inni baheera jidduu. Please maannaa deemi. Deebisu gurbaa boodii amma. Nama na rabsinaa ba'u. Namas akkasii dubbisnaa nama dubbisu kaayyoo namaa komentii namaa of keessatti dubbisanii waan ta'e baraneetii waan ta'e dubbatan malee baasanii dubbifnaan. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessi. Qoraaliyo hin baatee? Baheera inni baheera. Qoy nama biraa galchine. Ati qoy inni jedhe. Jirti ammallee. Yaadichee isaasii dhufe qoy. Yaadichee isaasii dhufe qoy adda rabbii sanaan ni marfee waraanuun kun marfeetti kan asirratti yaadatte ati kaawwaa walaa. Komentii koo hin dubbistanu maa harreeffannu kan agarre. Jechuuma waggaa lama gaheera beektaa itti yaadee dhumanii bakka amma mootasa cimaa dhufe dhukkubni kun. Isin ati waa barraru malee waa biraan dubbattu. Takka goda sana dhattee dhufte. Maa bareeda ta'e barreerucha na barsiisaa jira barreetan deemaafani. Ani gaafa dhugaa rabbii taanaan gaafa waan kana karoorsu beektaa. Kana dura waan biraan hojjetaa ture garuu moo waan sana gaafa karoorsu beektaa waa'ee dhuma kaayyoon kan koomaan ni beektaa gaafa sana isa dhugaa rabbii naa dhukkuu miti gaafa sana waa'ee gandummaa kana takka dhukko jidee jabaannaan gandummaan kun bicuusii halaafu waan jedhan nurraa karoorseen arsii dura dhaqee achii ka'ee immoo baalee dhaqee achii ka'ee jimmaa torbaffaa moo jaafaa irratti dhaqee beektaa. Nama wayitiin bolu bee waan uffataa jedhu mucaa wayii jira buqqaa. Namni baay'een na komata. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Intiye karamlesh. Numeri. Abet. Abbaay mana jimmaa. Namni baay'ee waan kana. Isatu waan ta'e maal jedha daalachuumu maal jedha mucaa wayii hin jiru. Gurraachoom. Gurraachoom maal jedha mucaa Suudaanii jiru asiidaa quufee dhufee asitti waa barreessu. Abboon Suudaanii miira diimina oolaa keessa ooltee ol galtee rafti duraa usii dinyaa. Ilaalaa waa inni jedhu yaabboo. Bayi rabbii edii baase mucaa kana maal taatee rabbii edii nama rarrabsine mucaa kana. Suudaanii keessa nama meeqa jira? Nama beekaa nama hayyuu kamii jira Suudaanii keessa? Rabbasaa inni isa jechuun kaalas seexanni dhaabatti lamu jechuudha. Ila Suudaanii jedha laa Suudaaniin akkanaa jedha mee Suudaanii keessa nama meeqa jira moo namni gurguddaan namni beekamaan namni hayyuun ulamaa akkamii Suudaanii keessa jira? Mucaasa keenyaatiin hin qalla daa'ira. Dogongora wallaahi wanta akkana. Mucaan lakki mataan nagaa miti. Azaanii baay'ee. Sardamuun gaarii miti. Asii azaaname ga'e. Azaanum dhumuun malee galgala walitti deebina rabbi jedhu. Assalaamu alaikum. Inshaallah rabbiini. Waalaikum assalaam warahmatullah. Fayyaadha? Fayyaa wallaahi galuuta rabbi akkamisin fayyaa maaliiti fayyaa uummata fuutee fayyaadha jetta. Waa jettee ati abdiigeera. Dhiifaman jedhin. Siluman jedhin malee. Maalin jedhe bamaan balleessan? Yoo nama daamiidhaan addana baaftee maadaamiidhaan qodaa hara baafite. Karaa deemsaayyuu dhiise. Eessa jirta deemma?
Amma yoo namni addeen jiru sitti mee sammuudhaatti akka kana goote ardii galabbachiisuu fi ardii keessa nu balleessite bishaan nu nyaachifte uummanni kazzaanatti dhume maasan namaan yaadduu qoy. Maali isinii yaadeetanii minnumtiin? Jaalalaan onnee namaa fuudhi jennee si karanne. Sokorruudhe. Onneen akkana qilleensa irratti kennamu gosilanii gaafa tuure ga'e maal ta'an jedhe malee onneen qilleensa irratti namaa kennama. Maan itti maanti mi'uun onnetti. Maa bari. Silaafuun akkana takka tuumuun luqee badatu wayitii ajaara onneen akkana. Onneen wama jabaa baroodha beektaa? Wama jabaa baroodha maa dide ammallee itti jabaate nama meeqa garagalchite namni amma geega hin dhibeefi bar. Hin galladdemoo. Jarana namba gadhiisee bahuudha miidiyaa kana gadhiisee bahuu waan dhabii odeeti. Laa nuti yaranneerraa nu sodaan meeriitii yaranneerraa isin bayiniiti isin jiraadhaa bayaa hin galladdeemo. Maaltu yeroo isa fa'aa jiran? Amma isaan dhiisite amma bakka geeraa qofittee naa dhaqi geeraa eddee siinatti agarsiifnaan egaa bakka asirraan bayaa. Sana hin taane immoo geeraa Abdiin siinatti abdii geeraa ishee amma baate. Gaafii qabaa nagalchiidha labbaan ta'e wayi. Bo'aa sa'aatii azaaniin baheera wallaahi kun deemuu fani. Waliin deebina salaata booda oofiin. Lafa sinii kaa'ee deemu. Akkasii. Maali bomaan maa kiristaana siyaasa bona salaataa bar. Salaasa kannaa qoy. Maali boo? Lakkii boo irraa baanee deebina. Ati bahiiti warri sagade taayaa haa ta'u. Ati bahi. Oo jira oo akkas ta'e nan baa booddee deebisi malee. Qoraaliyoo doo wala sagaddeetti siina laafii taate keessa teessu. Riyaadii kaata sagadaa. Yaa ke mucaa miskiina mucaadhaan akkanan jedhe. Laa hin sagadu mucaan sun hin sagadaa garuu qoy maa nan gaafadha. Wallahi sagada mooja Allah wala bare munaana dhattiyete kala se nagaa taati saraanne kaane walitti deebina arban fira gaafin sirraa qaba dhaadha booddee nagaa nagaa waan isin nagaa battan isin deebisuuf immoo qophiidha nama waan nagaa batte deebisuudhaaf qophiidha saraanne kaane deebinee dhufna yoo rabbi nu deebise yalla inshallah wallahi nan sagada yalla wallahi ni mera akka jaajatu ni mera malam ni sai mutawan sage ne sitti fakkaate mo malam mi sagadu ma fa bana ka kana baddiri bar ala fa mala bar mutani miskinu ma ke sare akkas ta'e bar findikina mutana naaf tokkicha ati geeraadha da eega geeraadha yoo nagalti nagadee dhufeeraa jedhu inni maqaa walitti deebina rakkoon qabu. Jalla inshallah ishee rakkoon qabu. Booddee walitti deebina galgalaa ishaa booda.